muudaman kuni muudamni isaanii immoo sirrii miti jechuunis dogoggora doogmaan nu jalaa ta'a. Manni kiristaanaa keessummaa ta'urraa ni baraaramti. Episkooposonni muudaman kuni yoo aangoo isaaniitirraa haa bu'an jedhame dogoggora doogmaan nu jalaa ta'a. Waliigalan alaagalan sana dhabna. Alatti hafuu dandeenya. Ni araaramnaa jedhanii sanada walta'iinsaa kana isaan iyyuu mallatteessuun isaanii nuuf piroogresii guddaadha. Oromiyaa irratti gaafiin tajaajilaa ni jira. Afaan Amaariffaatiin qofaadha kan inni barsiisu. Afaan Oromootiin barnoota laachaa hin jiru. Miliyoona 35 jechuun inkaash abbummaa abbootii keenyayyuu hin fudhanne turre. Warri nuun mormaa turan. Kallattiidhaan fe'amee xaqlaayii beeta kanatiitu akkaawuntii isaa keessatti kaa'a malee even biyyoota lallabaa miti sadarkaa aanaatti paappaasiin ni barbaachisaadha kan jechaa jiru. Qabsoon dhaabbate jettanii yoo yaaddan dogoggora. Ibsi laatamee ture. Ibsi kun ibsa mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti Siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin ibsa laatamedha. Bu'uura hubattaniin xiyyeeffannaan ibsichaa guraandhala 8 bara 2015 abbootii keenya fi kaayyoo nuti itti kaane kanaan immoo sirrii miti jedhanii abbootiin morman gidduutti sanadni walta'iinsaa qophaa'ee ture. Sanadni walta'iinsaa sanarratti waliigaluu isaanii abbootiin keenya gama lamaaniinuu jiranii ibsa laatanii turanii. Haa ta'ullee malee akkuma ibsa laataniin abbootiin keenya dhaabne dhufanii episkooposota as jiranii fi tajaajiltoota isaan ni ilaallata jedhamanii too yaadaman mari'achiisuudhaaf yaalanii turanii. Egaa akka waliigalaatti araarri kuni yookaan immoo sanadni waliigaltee kun akkamitti hubatama? Barbaachisummaa irratti tumaaleen tumaman sanadicha irratti jechuudha akkamitti hubatamu? Qabxiilee waliigaltee jedhamanii qabxiileen kurnan tarreeffaman akkamitti hubatamu kan jedhamu irratti marii bal'aa erga taasisnee booda waliigalleetoo isarratti hundoofneeti egaa kan ibsa kana laachuu dandeenye. Mega kanarratti sirriitti gadi qabanii ibsa laachuun waan barbaachiseef ibsa barreeffamaan laanne irratti ammoo irra caalaa ilaaboreet gochaa jirraa jechuudha. Tokkoffaa sanadicha irratti akka waliigalaatti hubannoo nuti qabnu kana dura kan hubatamaa ture warri tajaajila afaanii ilaalchisee falmaa turan akka gooftatti warri immoo kana morman akka garbichaatti hubatamaadha kan turanii. Sababa kanaan utuma waan sirriiyyuu goonee jirru akka waan balleessaa raawwanneetti dhiifama gaafadhaa qofaadha malee kan jedhame garee sanaan walqixa taanee warra waliigaltee raawwachuu dandeenyu akka taanetti hin hubatamne turre. Waliigalteen kun yookaan immoo walta'iinsi kun garuu maal agarsiisee isa tokko gooftaa isa biroo garbicha otoo hin taasisin garee keenya dhiifama gaafataa otoo hin taasisin warreen nu waliigalan waliin iddoo walqixa ta'e sanada nuu laate waan ta'eef ija gaariidhaan ilaallaa jechuudha. Qabxiin inni biroo yaadattu taanan abbummaa abbootii keenyayyuu hin fudhanne turre warri nuun mormaa turan. Abbummaa isaanii qofa miti seera qabeessummaa isaaniitiyyuu haalaa turanii jiru. Amma garuu sanadni kuni abbummaa abbootii keenyaa kan hin haalle fi seera qabeessummaa isaaniitis kan hin haalle waan ta'eef ammas akka gaariitti hubannee jira. Qabxiin inni sadaffaa argitaniitu taanan dhimmi araaraa gaafa ka'u nuyi kan xiyyeeffachuu barbaadnu qabeentaa araaraa irratti malee araaricha irratti mormii akka hin qabne ifaan ifatti agarsiifnee ture. Qabeentaa araaraa yoo jennu wanni ganama galmaan ni geenya jenneetoo itti kaane yoo daandiitti hafe wanni itti araaramnuuf hin jiraatu. Garuu immoo wanna itti kaane kana galmaan nuuf ga'a taanaan immoo sababni itti araaramneef hin jiraatu. Inni guddaan kaayyoon keenya galma ga'uu isaati jenneetoo yaada keenya dhiyeessaa turree jira. Keessattuu gama muummicha ministeeraatiin yaadni araaraa gaafa ka'u gama keenya mormiin tokko iyyuu hin dhiyaanne. Haa ta'ullee malee mormitoonni keenya gama muummichaatiin yaada araaraa ka'e akka interfiiransiitti hubachaa turanii jiru. Akka hojii mana kiristaanaa gidduu seenutitti hubachuudhaan miidiyaalee adda addaa irratti ibsa laachaa turanii jiru. Ilaalcha kanarraa of sirreessaniitoo lakkii rakkoon qabu ni araaramnaa jedhanii sanada walta'iinsaa kana isaan iyyuu mallatteessuun isaanii nuuf piroogresii guddaadha. Kanaafuu qabxiiwwan sadan kanarratti hundoofneetoo akka waliigalaatti sanada araaraa kana ija gaariidhaan hubachuu keenya mirkaneessuu feena. Inni biroo barbaachisummaa isaa ilaalchisee sanada kanarratti keewwata lamarratti tumaan tumamee ni jira. Keewwan inni tokko maal jedhaa? Waliigalteen kun yoo taasifame
tokkummaa mana kiristaanaa fi tokkummaa biyyaa waan cimsuu fi adda addummaa waan balleessuuf akkasumas tajaajilicha waan babal'isuuf daandii kana hordofuun akka barbaachisu ni tuma barbaachisummaa irratti keewwan ni tumame jechuudha. Nus kanuma jechaa jirra. Irra deebinee by the way kan kaasaa jirru keessaa inni muummeni tajaajilli kun afaaniin yoo babal'ate manni kiristaanaa tokko taati. Sababni isaas manni kiristaanaa tokko kan taatu afaan irratti hundooftee otoo hin ta'in dogmaa ishee irratti hundooftee waan ta'eef adda addummaan sababa muufaatii afaaniin waan hin tajaajilamneef mana kiristaanaa keessatti uumames ta'e mana kiristaanaa keessaa immoo afaaniin waan hin tajaajilamneef warri muufatanii ba'an ilaalchi isaan qabanii ni furamaa adeemsa kanaanii gaafa afaan hundaan manni kiristaanaa tajaajiluu dandeesse then tokkummaan mana kiristaanaa keessatti ni uumama. Tokkummaan mana kiristaanaa keessatti uumamu kuni ammoo biyyaafis addunyaadhaafis faayidaa mataa isaa akka qabu ibsuudhaaf yaallee turre kanumadha kan mirkaneesse waan ta'eef sanadichi ni fudhanna. Qabxiin lammaffaa barbaachisummaa ilaalchisee kaasuu barbaannu maalidha? Oromiyaa fi naannolee biroo irratti afaaniin wal qabatee gaafii tajaajilaa ka'uu fi deebii laachuu waan barbaachisuuf waliigalteen kun barbaachisee jedha. Maarreenus kanuma gaafannee bara. Oromiyaa irratti gaafiin tajaajilaa ni jira. Gaafiin tajaajilaa kun immoo afaan Oromootiin hin tajaajilamnedha. Oromiyaa qofa miti naannolee birooti irrattis afaan sabaaf sablammiitiin hin tajaajilamne gaafiin jedhu ni jira. Gaafiin sun deebii argachuu qaba. Yaada jedhudha nuti kan kaasaa turre. Kanaaf deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef walta'iinsi kun ni barbaachisaa tumaa jedhu kana baay'eetti haala gaariidhaan fudhannee jirra. Egaa bal'inaan qabxiilee kurnan waliigaltee irratti ka'an kana tokko lama jennee ta'u ilaaluudhaaf ni yaalla ni gabaabsina haga humni keenya danda'eeni. Lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaaseen akkasumas tajaajiloonni biroo afaan Oromootiin akka kennamanii fi warri jalqabaman immoo akka itti jabaatanii itti fufaniif waliigaluu isaanii tumee jira. Nusi ifaanifatti kan jenni kanumadha. Naannoo Oromiyaa irratti tajaajilli afaan Oromoo ni barbaachisa. Qiddaaseen afaan Oromoo ni barbaachisa. Yookaan immoo sirni galatoo afaan Oromoo ni barbaachisa. Tajaajiloonni birootis tajaajiloonni biroo ni jiru. Sirni cuuphaa maaliidhaan raawwatama? Afaan kamiin raawwatama? Sirni takliilii afaan maaliitiin raawwatama? Sirnoonni iccitii mana kiristaanaa jenneetoo akka mana kiristaanaatti beeknu afaan maaliitiin raawwatamaa jiru? Tajaajiloonni immoo seekulaar ta'an tajaajiloonni biroos jiru kan manni kiristaanaa laattu jechuudha. Tajaajiloonni hundinuu afaan Oromootiin akka laataman. Fakkeenyaaf manni kiristaanaa mana barnootaa bakki itti bante ni jira. Gara Amboo yoo deemtan mana barnoota Abdii Boruu kan jedhamu ni jira. Manni barnoota Abdii Boruu mana kiristaanaatiin kan baname gargaarsa biyya Jaapaaniin taasifame. Garuu manni barnoota Abdii Boruu afaan maaliitiin barsiisan gaafi? Afaan Amaariffaatiin qofaadha kan inni barsiisu. Afaan Oromootiin barnoota laachaa hin jiru. Kanaafuu tajaajiloota biroo yoo jedhamu tajaajila afuuraa qofa miti. Tajaajila afuuraatiin ala manni kiristaanaa tajaajilli isheen laattu ni jira. Tajaajiloonni biroo jechuudha. Tajaajila fayyaa ta'uu danda'a. Tajaajila barnootaa ta'uu danda'a. Tajaajiloota hawaasummaa adda addaa ta'uu danda'u. Tajaajiloonni kanneen hundinuu afaan Oromootiin laatamuu qabu. Warri jalqabaman immoo cimanii itti fufuu qabu. Kana walii gallanuti. Qabxiin lammataa maalidha? Oromiyaa fi naannolee